Nagaa jirtu har'a barnoonni ni qabadhee jiru gaaffii maatiiwwan hedduu kan ta'e waa'ee daa'imman dhibee fayyaa daddarboo qaban hanga yoomiitti mana barumsaa deemuu hin qaban kan jedhudha. Maatiin hedduun yeroo daa'imman isaanii gara mana yaalaa fidan erga yaalsanii booda hanga yoomiitti mana barumsaa akka hin deemne taasisu. Hanga yoomiitti dhibeen kun nama biraatti darbuu danda'a kan jedhudha. Mee isaan keessaa dhibeewwan daddarboo kanneen koomen ta'an kanneen yeroo hedduu daa'imman biratti mul'atan muraasan isinii kaasaa hanga dhumaatti na hordofaa. Dhibeewwan fayyaa daa'ima tokko irraa daa'ima biraatti darban hedduu ta'anis kanneen gurguddoo fi ariitii guddaan daddarban kan maatiin beekuu qabu jedhee yaadu ni jalqabaa gifiradha. Gifira yookaan miizilsa jedhamu. Daa'imni dhibee gifiraa qabu tokko kan miizilsi qabu tokko guyyaa qaama isaa irratti shiffi jedhee eegalee guyyaa shiffitaan qaama isaa irratti ba'uu eegalee kaasee hanga guyyaa 5tti mana barumsaa deemuu qabu jechuudha. Maaliif hanga guyyaa 5tti baay'ee namatti darba waan ta'eef manaa ba'uu hin qabu yookaan daa'ima biraa wajjin wal quunnamuu hin qabu jechuudha, wal arguu hin qabu. Inni lammaffaan daa'ima qufaa qabudha. Ijoolleen qufaa qaban hanga yoomitti mana barumsaa deemuu hin qaban yoo jenne qufaan namatti haa darbu malee yeroo hedduu dhibee hedduun fidu, dhibee yaalaa hedduun fidu. Kanaaf faayidaa fi miidhaan inni fidu ilaalame qufaaf mana barumsaa irraa daa'imman hambisuun daa'ima sana miidha. Kanaafuu faayidaa fi miidhaan isaa ilaalame mana barumsaa deemuun hin dhorkamu jechuudha. Daa'imman qufaa qaban yookaan utaalloo qaban. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana amma danda'ametti fees maaskii yookaan maaskii godhachuun gaariidha jechuudha. Akka daa'ima biraattis hin dabarre of eeggannoo gochuuf. Kanaaf daa'imman qufaa qaban maaskii godhannaan mana barumsaa deemuun rakkoo hin qabu jechuudha, hin dhorkamu jechuudha. Inni sadaffaan garaa kaasaadha. Hanga ajajni adda ta'e ogeessa fayyaa daa'ima sana yaaleen hin kennamnetti yeroo mallattoon dhibee kanaa isaan dhiisu eegalee deebi'uu danda'u jechuudha. Mallattoon garaa kaasaa yookaan diyaariyaa kan kuni mallattoon sun hanga isaan dhiisutti mana turuu qabu. Erga garaa kaasaan kun isaan dhiisee garuu mana barnootaatti deebi'uu danda'u jechuudha. Inni sadaffaan hepaataayitis A kan jedhamudha. Hepaataayitis A gosoota vaayirasii tiruu namaa miidhan keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee akka hepaataayitis B fi hepaataayitis C haadha daa'imatti yookaan karaa wal quunnamtii saalaa yookaan karaa limmoo adda addaa kan daddarbu osoo hin ta'in hepaataayitis A bishaan faalameen feekoo ooraalidha jechuudha. Harkaa gara afaanitti darba waan ta'eef akkasumas nyaata faalameen mallattoon dhibee kanaa eegalee hanga torban tokkotti daa'imman dhibee hepaataayitis A qabaman mana yaalaatti erga hepaataayitis A qabda jedhamanii hanga torbee tokkotti mana barnootaa deemuu hin qaban jechuudha. Hanga sanatti karaa bobbaa isaanii akkasumas namatti hedduu waan dabarsaniif hanga torbee tokkotti mana barnootaa deemuu hin qaban. Inni garbiraan chicken pox kan jedhamudha. Chicken pox yookaan afaan Amaariffaan gudif jedhama. Hanga madaan shiffitaa dhibeen kun qaama isaanii irratti fide qoorutti madaan akka fuula daa'ima kana irratti argatan chicken poxidha kuni. Hanga madaan kun qoorutti amma danda'ametti osoo mana barnootaan deeman ta'e gaariidha jedhama. Giddu galeessaan hanga guyyaa 7tti jechuudha. Inni kaan mangurroo yookaan mampissa jedhamudha. Inni kun kan morma gajjallaa dhiitessuun beekamudha. Guyyaa xannachi yookaan paarotiid gilaandiin kun dhiita'uu yookaan hiita'uu eegalee kaasee hanga guyyaa 5tti deemuu hin qaban. Hanga guyyaa 5tti baay'ee namatti darba waan ta'eef erga dhiita'uutti ka'e hanga sanatti mana barnootaa deemuu hin qaban. Guyyaa 5 booda garuu dhiitoon sun haa jiraatu malee namatti hin darbu waan ta'eef deemanii barnoota isaanii barachuu danda'u jechuudha. Inni kaan qaqqee yookaan pertuusis jedhamudha. Egaa waa'ee dhibee kanaa tokko tokkoon kaasuu fi qabiyyeen barnoota kanaa hin eeyyamu waan ta'eef guyyaa meeqaaf barnoota afuu qabu kan jedhu qofa irratti waan ta'eef qaqqee yookaan pertuusis qaba jedhamnaan daa'imni tokko qoricha farra baakteeriyaa dhibee kana fidu yookaan dawaa farra baakteeriyaa dhibee kana fidu guyyaa 5 hanga fudhatanitti mana barnootaa deemuu hin qaban. Dhibeen kun hanga ji'a 2tti turuu danda'a. Haa ta'u malee ji'a 2 guutuu mana barnootaa afuu hin qaban. Guyyaa 5 qoricha dhibee kanaaf kennamu azitromaasiin kan jedhamu fudhannaan deemuu danda'u jechuudha. Inni kaan cittoo yookaan iskeebisa jedhamudha. Daa'imni dhibee cittoo qabu hanga qoricha dhibee kanaa al takkaa dibatutti deemuu hin qabu jechuudha. Erga dhibeen kun baname cittoo dargadhame daa'imman walitti hiiqanii waan ta'aniif hanga takkaa dibatutti osoo mana barnootaan deeman ta'e gaariidha jedhama. Inni garbiraan madaa'oo toonsilii baakteeriyaan dhufu akka toonsiloo faranjaas kan jedhamu toonsilii qabaannaan qoricha eegalanii hanga sa'a 24tti mana barnootaa osoo deeman ta'e gaariidha. Garuu sa'a 24 booda mana barnootaa deemuu ni danda'u jechuudha qoricha eegalanii.
chaanalii kana subscribe fi like gochuun daa'imman ilaalchisee waan hedduu irraa baradhaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma guyyaa gaarii